sheekonni gaafa haadha faatee gadi baate eessa dhatte sheekonni gaafa qaama saalaa dubartii qullaa asirra gadi ba'u kaatee irraa maganfattee irraa arba'iina qaraatu eessa dhatte jirti hin jirtu jechuudha quuqanii ilaalaa turanii jechuudha dhaabatanii ilaalaa turan gastii seenanii miliqaa turan bira an kanaaf komadha malee sheekota jibbaa sheeka qabaadheeti miti yoo anis ka shalabbee durriyyee isin asirraa na laaltan tana ta'e zarii abba torbatti sheeka abba torbatti sheeka zariin tiyya dhaatuudhaafi miti qamaruu seen namni hin beenne hin jirtan jechuudha sheeqamaruu seen namni hin beenne hin jirtan dhalataa arsii jechuudha shaashamanne keessa dhalatee guddate abbeeraa kan kootii jechuudha masjida meeqa shaashamanne keessatti akka ijaare beektanii jechuudha maal akka godhe beektan meebi hundi keessanillee beekuu dhabdanii jettanii hundi keessanillee beekuu dhabdan namni muraasni beektan jedhee yaada abbeeraa kiyya qamaruu seen jechuudha deemaa dhaqaati yuutuubii seenaati qamaruu seen jedhaa barreessaa laala isinii ba'uu danda'a jechuudha abbeeraa kan kootii jechuudha obboleessa abbaa kiyyaati jechuudha dhalataa weegeeti kofalee yoo ani yeesin asirraan argitan tana inta bunnaa beetti bulaa deemtu ta shaarmuxinnaa dalagaa deemtu akkasin na beektan waan ta'eef jechuudha yoo ani siillee ta'e zariin tiyya ammoo abba torbatti zariin tiyya zarii rabbiif gadi jettu zarii rabbiin gabbartu jechuudha argitanii zarii rabbiin gabbartu zarii rabbii ofiitiif gadi jettu jechuudha yoo anis tan akkasii ta'e kanaaf ani yookaan sheeka jibbeetii miti beekaa jibbeeti miti hayyuu jibbeeti miti fakkeenyaaf gocha gaafa duraa ta'ame sani ammaaf cadhise ani dogongora ta'uu waan ofii hubadheef ustaazonni asirraa loluu beekan asirraa loluu wallaalaan asirraa loluu ji'a tokkoof ajandaana godhatanii narraa caffaraa turan sammaa lafa mataa lafa kaa'ee cadhise wanni sun dogongora baga naan lolatan wanta isaanii ta'eef naan lolatan waan narraa hin barbaachifneef naan lolatan osoo amaara ta'e narraa hin lolani osoo tigiree ta'e narraa hin lolani ilaalanii bira darbani osoo yookaan zeegaa biraa ta'e ilaalanii narra darbani waan anta isaanii ta'eefi waan oromoon safuu qabduufi waan gochi kun ammoo gocha godhamuu hin qabne ta'eefi narraa lolani naan lolatani baga naan lolatan jedhee ofi cabsee gadhise ka torbaan ji'a torba ga'ee deebisee haaraya kaasee na arrabsu ammoo jala ta'anii dhugaa jette itti muddi maalii ta'i akkas ta'i ilaa yoomi namni arrabama mee namni haqa kiyya tiktoo kanarraa arrabame jira mee namni haqa kiyya tiktoo kanarraa arrabame jira arrabamee jedhamee obse bariin obsee bar obsuun kiyya kun maa sodaa fakkaata mee obsuun kiyya kun maa sodaa fakkaata maaf obsite maa jechuu dhaban maa cadhifte maa jechuu dhaban ilma namaati mucattiin tun dogongora ofii san ammoo irraa hubatte eegasiin irraa hubattee irraa deebite ni dhiisna maa jechuu dhaban dhiisi maa jechuu dhaban an gocha san yookaan hamzaa haa ta'u yookaan rammee haa ta'u abbaa fedhee yoo haa ta'u hammeenyatti hubadhee akka hammeenyaatti kaasee yookaan ammoo dhimma miirri namni jedhu saniif gocha san yoo dalagee jiraate rabbiin balaa bakka akkanatti haa buusu yookaan ammoo warra jecha san sharaftanii gocha san sharaftanii ilaa hadhaa maqaa kan koo xureessuun mataa kan koo gadi qabuuf haasayaa jirtan jechuudha rabbiin waan hin taaneef mujiisaa hin taane rabbiin isinirra haa buusu yoo guyyaa takkallee taatu rabbii kiyyaa jecha urmii kiyya irraa kaasee ilaa hadhaa guyyaa takkallee rabbii kiyyaa jecha gadi jedhee rabbii kiyyaa jecha soomee jiraadheet hin jedhe rabbiin waan hin taane isinitti haa buusu illee waman taane rabbiin isinitti haa buusu mujiisaa hin taane wayii argaa isin bakka jirtanitti feetu biyya arabaa jiraadhu feetu bakka biraa jiraadhu an obse baqa obse cadhise kamataa ganna gara galchu laalee bira dabarfadha kanarraa haasa'u laalee bira dabarfadha aktiivistii eessa jiru tokko gaga narratti hin dawwalinaan afaan oromooti isaa narratti hin dawwalinaa an abbaaf sa'aatii kan haadhatii yoo taate bilooksi godha narratti hin dawwalina kanaafi obsee jira cadhisee jira danda'ee jira kunna kiyyaa ol ta'eera ammoo obsuunillee cadhisuunillee gorsuunillee kunna kiyyaa ol ta'ee jira namni bar haga obsu qabaa bar utubaan haga dhiibanii fi haga dhiisan qaba namni tokko haga obsu qaba haga dhiisu qaba haga cadhisu qaba dani maaliif obsite maa jechuu dhabdan rabbii keessan hin sodaattanii isin rabbii keessan hin sodaattanii isin
ربي صومتني صلاتني فكاتا أمنتي كسنتي نقبضني سن أنا في أني واي كسني اللي يوكا بأسر رالي هاسو بأسر اللي رالي كاكو أسوهم بربادين أنا إلا دقي فدا تيك توك نمني نمبر نتشيفني نمني لين نشوف سيسيس تيك توك يجوا نمني لين نمبر نتشيسو نمني لين نشوف سيسيس kalian Sofi kiya baye banat deh argitani Sofi kiya baye banat deh ila hadda lo fi kiya rata aja ennu wan peto so ha softe ennu abban ennu tiktok irana balle sundan des itille na debi sundan des surale na balle sundan des ko tu bay ummu mari tagettu mari kan jesa rabbi sin guddisin inshallah yod alaf kadem tu tate dala godat ummu mahari jetti sanu yo barjala kana tette shalle jetti yo dala kadem tu tadela dala godaddu rabbin dala tante saninu wolsin agarsiisin inshallah yo ammo jechuudha ila gide yo ammo jechuudha gana ka heddu taate rabbin ittin singayin yo ka harka qabdu taate rabbin sin guddisin wallahi yo ka harka qabdu taate rabbin sin guddisin maaliif waan ani hin qabne narra keette waan ta'eef an takka shaarmuxa miti an takka shaarmuxa hin beeku haala jiruuf jireenyaatitu iyyuu biyyarraa nama baasee nama oofa malee danta biyyarraa baaseetiin nama oofa malee heeruma dhabee dhiira dhabee wannoo dhabeetiifi miti argitanii dhabeetii miti jechuudha oma fedhe iyyuu yoo ta'eetiin jedhu wallaahi dhabeetii miti jechuudha والله بالله ساعتي أما كان إله ساعتي أما كان إله أبا بربادة وجه ديمه أبا بربادة ولله في دبر سي أب هرمتيني ما بينا تولين جرا دنا تقول أبو قد لسه برا ديموني دندا أنا جينا ما خايو كيا تنا روجا أردني خايو كيا تنا روجا وهذا هرمتي أنا براك أبدو تنا روجا مالت إذا ربيتي ميتيان ay warra miidiyaa kana wallaa joggarra namta kanaaf jechuudha inshallah ni argattan koodii keessan hundi keessan iyyuu eenyu yoo ta'e ni argattan koodii keessan quxurii keessan ni argattan rabbiin jasaa keessan illa akka nama midhaan facaafateetti jechuudha koodii keessan mana keessaniitiin rabbiin isinii haafidu waan bira takka isiniin hin jedhan wallahi koodii keessan mana keessaniitiin rabbi isinii haafidu وما برا وانت كوان جروان نيسون كابواني كنا في إنجرامتي أنا جيتشا كيسا شرفي وصنتاني يروبا إيجي تشودا kaayoo kiyya kaan qabuu fi haasa isin na sharaftaniitu iyyuu natti dhagayama natti. Ani kaayoo mataa kiyyaa qaba. Haddas ta'ee borus ta'ee eenyu kaayoo kiyyarraa na dabsuu hin danda'u. Eenyullee kaayoo kiyyatti na qajeelchuun nuti eenyullee kaayoo kiyyarraa na dabsu. Kaayoo mataa kiyyaa kan ilaa haddaa uf qabee uf sakaalee deemaa ruuf qabaa. Argitanii kaayoo waadaa harmee kiyyarraa baadhadhee deemaa ruuf qaba. Waadaa abbaa kiyyarraa baadhadhee deemaa jiru qaba. Malee wallaalee miti jechuudhaan. Adda gadi bahee abbaa barbaadee heerumee jiraachuu danda'a. Heerumee jireenya mataa kiyyaa jiraachuu ni danda'an. Wallaahi jireenya mataa kiyyaa heerumee jiraachuu nama danda'u. Kan biyya ormaatis argee jira. Maal akka taate argee jira jechuudha. Jireenya kamiinuu argeera. Maaliif? Ani yeroo baay'ee kaasirra dullatti na godhuu fi kan asirratti maqaa hedduu naaf moggaasu haasaa kan koo kan asirratti haasa'u malee urmii kan koo natu beeka hagam akka ta'e. Ani dullummaa isin naaf hawwitan san anuu ni hawwa. Maaliif? Hawwiin kiyya kun galma naa ga'ee an bakka san ga'ee bakka yaada san ga'ee haadha kiyyaafis abbaa kiyyaafis dabarsee obboleeyyan kiyyas gammachiisee ufii kiyyaas gammadee bakka
ilmootiyas argee ilmoo tiyyaatis argu hawwii akkasii qabaan dullummaa isin naaf hawwitan san ammas daran ni hawwa eessaa dhufu bakkuma deemte waa dhugaa deemta ni hawwaa jechuudha sana gatii ta'ee fi isinitti haa tolu injiraa miti kanan dhugu'ani laa dhuguudhaan barbaadu kanaaf hunda keessanii laa dhuddeefa santaan maal barbaadu kanaaf jechuudha maal akka dubbadhuuf maal akka dhiisu san dhabdeetiin nadhoon takka dhiirri tokko illee akka nadhootti haasa wallaahi mee rabbiidhaati an ka jedhu baaleen keessa hin jira dhiirri gowwaan akkasii an bar dhiira baalee jechuudha ummata yeroo nama bira taru fooliin isaa urgaa'uun beeka dhiira baalee wallaahi dhiira baalee ummata yeroo taru nama bira taru fooliin isaa namatti urgaa'uun beeka dhiira baalee akkasi beeka yeroo nama bira taran fooliin dhiira baalee namatti urgaa'a yeroo deemtu nama biraa bareeddi yeroo dubbattu haasofni isii namatti bareeda dhiira baalee an takkaa dhiira baalee gagama akkana argee hin beeku takkaa dhiira baalee koboota akkana argee hin beeku wallahi dhugaa isin hin jedha takkaa argee hin beeku takkuma anillee mucaan baalee natti hin fakkaanne jetti ashittiin wallahi billaahi inumaa taa duraa caala wallahi hamzaa kan akka jaaladhu na godhaadha rabbii yaga kadhe wallahi billaahi hamzaani aanjaa ofii lubbuu hin baranne kolfa malee qoosa malee bashaqaa namaati malee ashaqaa namaati malee sharrummaa hin qabu jibba namaa hin qabu arsii baalee obboleessa isaa waliin dhalate biyya kana keessa jira obboleessa isaa san caalii ijoollee arsiitti dhiyaata obboleessa isaa san caalii asliidhaaf reeddii wajjin nyaatee dhuga isaanii waliin qama isaanii waliin kolfa isaanii wajji taphata hammeenya hin qabu kolfee taphatee asirraa maal inni jedhu tan argitan malee hammeenya sharrummaan qabu rabbiin kun natti ragaadha argitanii wallahi sharrummaa takkan qabu wallahi ani yookaan ammoo kan achi qabee kan as qabuudhaaf jedhaan jiru wallahi rabbiin hadha nagahaan nan galchini wallahi mujiisaa natti haa buusu hammeenya hin qabu jibba namummaa hin qabu bitanii atillee yoo bira dhatta isatti fira kunillee yoo bira dhaqa isatti fira nama yoo jibban dhugaa hin jibban abbaa yoo jibbite dhugaa hin jibbitu maaliif dhugaa namaa yoo dabsite boru dhugaan ta'e dabdi argitee hadha boru yoo dhugaa namaa dabsite boru dhugaa dhaltuu naannoo biroo akka barbaadde godhi bu'i dhala harsiirraa dhala harsii fuudhuu fi xaarii baasii maalii si gaafata yaa inshaallah keer maal inni waan sanyii eenyu ta'eef dhala harsii fuudhuudhaa fi xaarii baasii baay'ee isa gaafata innis sanyii jaarraa abbaa gadaatii bar sanyii elemoo qilxuutii bar waan sanyii eenyu ta'ee fi dhala harsii fuudhuudhaaf akkasitti baasisan isa gaafata yoo fuudhe sirraa bareedaa bar mee hamzaan yoo ashitti fuudherraan bareedu yoo haadha faaxee fuudherraan bareedu oromoodhaa miti oromoodhaa miti jedhe bar warra qubee amma akkanatti waan barbaanne ittiin barreessinu ittiin capparru ittiin wanna jennu kana bocee harka nu kaayee miti harargeen warra sanii miti qo jedhe barna him warra qubee amma ittiin waan barbaanne baxaabbannu tana bocee harka nu kaayee miti warra alaabaa adda bilisummaa oromoo jechuudha bocee harka nu kaayee miti maan rakkoo qaba yoo kutaa fedhe keessaa jaalatee fuudhe yoo arsii keessaa jaalatee fuudhe maan rakkoo qaba hammee maan rakkoo qaban jedhe barna warroonni jala deemtanii dhugaa jette dhugaa jette dhugaa jette dhugaa jette jirana harargee jibbaa gin dhugaa namaatii fi seenaa namaan jibbinaa maaliif seenaa keessantu daba dhugaa teessantu dabas dhugaa teessanii fi seenaa keessantu daba sanuyyuu bari cuulee baale jedha baale lafa seenaati baale lafa seenaati yoo gootummaa barbaadde gandummaa labsuu osoo hin taane tokkummaa labsi
Sanyii Adam Saaddoo ta'uu yoo barbaaddeetiin jette hicciitii nyaadhu akka Adam Saaddoo sanitti badaallee obsi mishaallee obsi. Akka Aliyyii Cirriititti deemi bosonatti galiiti deemiiti loliiti. Xigiitiidhaan waraana gubbaa buusi. Argitee? Wallahi billahan hin dhiisu. Wallahi. Bakka obsee jira, danda'ee jira. Caqasee jira. Hadha na dhiisanii, boru na dhiisanii, iftaan na dhiisanii. Wallahi billahi taani ammoo ila wala qeesinarraa haasoftu, warra sheekinarraa haasoftu, warra astiivistinarraa haasoftu, warra waa'een kan koo ganamaa galgala ajandaa isinii ta'eef dhiinni kan koo isinitti mi'aawu. Rabbiin mujiisaa wayii isinitti haa buusu. Waan biraa takka isiniin hin jedhu. Ila Rabbiin mujiisaa wayii isinitti haa buusu. Wanna isinin se'anne wayii Rabbiin isinitti haa buusu. Waan biraa waan takka isiniin jedhu qabu waan. Obsee jiras, danda'ee jiras, cadhisee jiras, obsee baqa naa ol ta'e. Humna kooti ol ta'e baqa. Humna kooti ol. Wallahi nadhoon takka takka as jala deemtanii hin haasayinaa warri kaarootiif kiyyaarri jaarsa keessanii. Warri kaarootiif kiyyaarri jaarsa keessanii jala kanaa bayaa. Haadha faatee intala kaayyoo qabdu Hamzaan kaayyoo irraa fidee Kuwait irraa fidee dhiira kana itti waamee Hamzaan bar nama ajaa'ibaayyuu bar Hamzaan dhiira kana itti waamee haadha faatee kanatti achi baqa fuudhee man ofii fidee man ofiititti abaaboo itti kennee jimbiilfatee mee bukkeen akkana haasa'u maal inni rabbii jedhaati. Kibira biisii mee akkana eessa dhalateen jedhaa bar. Hamzaan si jamir abaaboo sana naa dhugaan naa kennu haadharaan naa kennu. Hamzaan man ofiitiin naa kenne abaaboo san. Ammas taree deebee erga kaayiroo dhufee ani waggaa meeqa. Erga kaayiroo dhufee ani ji'a meeqa. Ji'a torba keessa jira. Waan ji'a torbaa maaltu kaasee laaquu isaa arge. Mee maaltu kaasee laaquu isaa arge. Oromoo kuusheetti kottu bayi. Shaaruu xabayi kottu jedha kana. Bayi zifti. Mee maaltu kaasee waan ji'a torbaa laaquu isaa arge. Hamzaan ashitti faarsuun hudduu isa gubee miti. Ashitti bilbileeti. Hamzaan an argeedha. Nutuu dhiirri baalee hin jirra. Ashittiiti dhiira harargeetitti neeruminii jechuudha. Nutuu dhiirri sikkoo mandoo hin jirra. Hamzaa ofirraa bilookii godhii jechuudha. Malee asirra bahee jechuudha. Bargarii irdaataa erga geessee booda asirra baheeti maal godhu haadha faatee ajandaa godhata. Maal godhu haadha faatee egzaambilii godhata. Mee maal godhu haadha faatee egzaambilii godhataa jedhee bara. Mee warri itti dhiyaatan warri maraataa sanitti dhiyaatan haadha faatee maal godhu egzaambilii godhata. Intala kaayyoo qabdu intalti durbaan dogongorti. Hamzaan fuudhee maal godhe yeroo Hamzaan naa waliin siree irra ciisu arge. Mee yeroo Hamzaan naa waliin siree irra ciisu arge. Mee eenyutu beekame? Mee namnummaan tokko kaayiroo tana keessa isaa jaarmaan jiruu miti. Hamzaa fi haadha faatee wajji ciifnu arginee jirra. Yookaan ammoo haati faatee mana Hamzaa balbala beekti. Yookaan ammoo Hamzaan mana isii hin beekan. Mee namni tokkichi haa haasa'u. Hin jiru jechuudha yooma ajandamaaf wayinarra kaayame malee hin jiru. Jiraachuufis hin taa'u jechuudha. Hamzaanis kaayyoo mataa isaa qaba. Anis kaayyoo mataa kiyyaa qabaa jechuudha. Warri odoo hadaa jala shukshuk godhachuun isin baratte jechuudha. Warri baabura abbaatanii shukshuk godhachuun isin baratte. Wallahi Aliyyi kiyya dhugaa keeti wallahi. Mee bar dhaltuu baangaaliin fuudhuuf dhaltuu yoo barbaadde hindii baangaalitti heerumaa jirtuuf bar gadi bahee dhaltuu kutaa biraa akka barbaade haa godhu. Dhaltuu sikkoo mandoo irraa haa bu'u jedha. Ambii kafalmatu waa'ee daangaatiif falmata. Waa'ee lafaati waa'ee lafeetiif falmata. Inni waa'ee hudduu beeraatiif falmata. Haati faateetii fi ashittiin isaan mari'atteetiin wanno jetti. Bar akkamitti yaadaa dhe bar ba'allaa dhiirri tokko tokko akkamitti yaaddanna himame. Sanuyyuu bar suuraa jaarraa abbaa suuraa waaqoo guutuurra kaayate. Waa'ee kanarraa caffar.
والله أرسيتي غاية تقول تناي بوشي أرسيتي أرسية تيجي وبوليتي هرئي استغفر الله العظيم. والله بالله ماذا جميلة كيف نهديستان ربي نهديستان نهديستان أنا مبيكو أكنت يعني أنا ديرا بالي أكنت مبيكو والله بالله ديرا نجولي بالي جولي أرسي علي سكو من دون تلمان باتا كادي نجولي بالي والله درن دو إجالة دان درن دو إجالة دان مالي في إسان تيو بقى إنجرامتي أمتا سينات يعني ومتي فدي سوغالي ون فدي سوغالي afaan ijoollee baaleetiin dhiiraa dhalaa isaaniitiin waa jedhu hin qabu jechuudha. Namicha borcamaa obboleessa hurrii gaara cilaaloo bara hurriin sunillee jaarmaniin keessa jira bara obboleessa hurrii gaara cilaaloo kama waa'ee gandummaa odoo haasa'u hudduun sollotte waa'ee magandaa osoo haasa'u hudduun sollotte. Harap Allah Oromoon Jarmaniin keessa jirtan fuudha marfee waraanaa mana yaalaa geessaati. Wallah salachina salachee. Hamzaan ashitti mee fakkeenyaafi mee Hamzammaan kun ashitti tana dhugaa waliin qoosarani ani wallahi dhugaa dubbachuudhaafi dubartoota biyya ormaa jiran keessaa ashitti abbilee wallahi akkaan nama jaaladhuu fi akkaan nama kabajaa guddaa qabuuf maaliif nama dalagatu nama hojjetatu. TikTok kanarra haga dhuftee tinyette yoo diqaatee tinyette ji'a tokko ngenne mucattiin tun haga dhuftee TikTok kanarra kolfuu eegalte jechuudha haga taphachuu eegalte jechuudha ji'a takkaayyuu hin geenne isiinu TikTok ka qabdu garuu hadhaa kaleedhaa miti ji'a takkaayyuu hin geenne dhugaadhaan kolfaartii dharaan kolfaartii qoosaaf godhaartii maaliif beekamee kun gagamaan ba'alla warri osoo harree faana deemtan biyyaa baatan ila gabaabsee isiniif warri osoo harree faana deemtan biyyaa baatan warri boottii godhataniitiin bahara Liibiyaa keessa gattanii achi baatan bannaataachuu takka dhiira shattataati irdaataa faranjii jalaa bayaati irkattummaa faranjii jalaa bayaati dalagadhaati hojjetadhaati nama ta'aati biyya keessanitti waan takka godhadhaa. Dhiira biyya faranjii keessatti nama arrabsitu baay'ee hurrii gaara cilaalootii fi namicha kana malee hin argine yani ijoollee biyya faranjii warroota asirraa paaworii nuuf qaban keessaa nama tokko jechuudha ijoollee biyya faranjii warri Kanaadaa jiranii warri Ameerikaa jiranii warri Faransaay jiran warri Awustiraaliyaa jiranii ummata paaworii qabu jechuudha ummata uf danda'eetiin bakka nama danda'ee jiraatu jechuudha kuni bargariin namicha faranjiin jechuudha misaaf qursii irraa. Faranjiin jiraachiftu ka jiruu fidu jiraatee hin dandeenye gadi bayeetiin waa'ee hudduurraa haasa'a. Waa'ee hudduurraa haasa'a. Fakkaattonni akka isaallee ni jirtanii jechuudha. Wallahi fakkaattonni akkasii illee ni jirtani. Mee maqimamii ilma Oromtichaa jedha. Mee maaltu ilma Oromtichaa si godhe? Shuuxaam. Odoo sarbaa lamaanii walii qabanii sarbaa namaa jidduu bahuu hin dandeenye. Sanubar maqaan isa taraa imamii ilma Oromtichaa. Wallahi billahi odoo akkana walitti ashageeti na jidduudhaa bahuu hin dandeessu. Luqaatu marti. Hamzaan jechuudha. Awwal waallee ta'ullee dhaltuu taanii taan paartullee agaree bareeda qaba. Uffatu irraa bareeda. Hamzaa uffata du'u argitaniirtanii? Uffatu bareeda Hamzaan. Dubbatu bareeda Hamzaan. Sibira dhaabatu sibiraa bareeda. Ati luukameen nama bira dhaabatu nama biraa hin bareenne duutuun jechuudha. Duqushaan tan dhalachuun kan keetu nama jibbisiisu ta dubartiin guyyaa takkaaf suuraa si waliin ka'uu jibbitu afaan kamiin akkas haasoftu araba Allah deemaati yoo akka Hamzaa ta'uu hin dandeenye ta'uu yaala ana maamdaan baay'ee waan akka obboleessa kiyyaatitti dhiyaadha Hamzaa waliin kolfee waliin taphadha bakka argetti amma sitti osoo arge waliin kolfee waliin taphadhee waliin suuraa ka'ee biraa deema maaliif jidduu tiyyaaf ka isaa dhimmi hagattii tanaa hin jiru. Dhimmi takka jidduu kiyyaa ka isaa jiru hin jiru. Inshallah dhaqachuun ni teettani jechuudha. Itti dhaquu teettani zulmii tana jechuudha. Wallahi in aar an maaltu na aarsa argin ammoo. Kasan waan baale bakka isa buufattee.
Sikkoo mandoo duunee dhumanna malee dhaltuu teennan fuutu ati. Wada bukkee dhaltuu tam teessan hin fuudhani. Maal inshallah dhaltuu arsii maaltu dhaltuu kutaa biraa irraa adda godhe. Dhaltuun Oromoo kutaa kudha tokko hundisii qaaliidha. Hundisii qaaliidha jechuudha. Harargeen qaalii, Jimma qaalii, Walloo qaalii, Wallagga qaalii. Hundisii qaaliidha dhaltuun Oromoo kutaa kudha takka. Abbaa feetetti heerumu ammoo mirga guutuu qabdi. Mirga guutuu. Hamzaan yoo danda'u taate Hamzaan yoo danda'u taate ashitti dhafa dhafaatee walirra qabee fuudhuu danda'a. Mirga guutuu qabaa jechuudha. Ammas ni danda'a jechuudha. Sanyii beekamtuudha jechuudha. Sanyii seenaa qabduu jechuudha. Argitanii sanyii seenaa qabdu. Oromoon kutaa kudha tokko hundi isaa seenaa qaba. Walloo yoo laalte sanyii warqituu sanyii seenaa qabdu. Harargee yoo gara galte sanyii jaarraa abbaa gadaa sanyii seenaa qabdu. Wal gara yoo galte baalee sanyii seenaa qabdu. Sanyii Aliyyuu Cirrii, sanyii Adam Saaddoo sanyii seenaa qabdu. Asii Wallagga yoo gara galtee tinyete sanyii seenaa qabdu. Shawaa yoo achi gara galte sanyii Taaddee Birruu. Ka sabni koo haa baratu sabni barate gaafii mirgaa gaafata jedheetiin mana barumsaa ijaare. Sanyii seenaa qabdu. Eenyuun ol kaasee eenyuun gabbuusuu barbaadeet inni. Eenyuun ol kaasee eenyuun gabbuusuu barbaadeeti warri sa'aatii san dhugaa jette jettaniitiin hudduu hooqattan isa jala teettanii. Abbaa feete ta'e inshaallah. Eenyuun ol kaasee eenyuun gabbuusuu barbaadeeti. Oromoon kutaan kudha tokko hundi isaa seenaa mataa isaa ka'uuf danda'e qabdi. Aadaa mataa isaa ka'uuf danda'e akkuma qabdu seenaa mataa isaa ka'uuf danda'es qabdi. Kabajjaa mataa isaa ka'uuf danda'es qabdi. Guddees qabdi. Eenyuun xureessee eenyuun guddisuu danda'a inni. Ammoo waan isirratti isinii gabaabsa. Waan isinii himu. Waan isinii himu. Sikkoo mandoo akka kutaa biraatii miti. Sikkoo mandoo keessa namni jiru jabaan jiru gurguddaan jiru akka kutaa biraatii miti. Yeroo isin asii gandummaa belbelchitanii asii kaaftanii guddaanii fi hayyuun gastii keessan keessa seenee dhugaa jette arsiin baduu qabdi dhugaa jette baale baduu qabdi jedhee dibbee isinii tumuu hin jiru. Kolkoloonni gandaan deemtanii jechuudha. Namni seenaa kan lafaa ol isinii kaasu hin jiru jechuudha. Osoo ka ol kaasanii dubbiin ka sharafamtuuti dubbii hurrii ilaalooti sharafam. Takuun 2016 irraa qabee baale baduu qabdi jedhee ganamaa galgala jechuudha. Waa'ee ma baale haasa'u ilaa hadhaa waa'ee ma baale odoo haasa'u inarjii fixate jechuudha. Dubbii isaati sharafamaa jechuudha. Bargaafanni gadi bayee Harargee sanyii jaarraa abbaa gadaa arrabse arsiin sikkoo madda waltaatee dhaqaniitiin Harargee ummata Harargee jechuudha dhiifama gaafatan. Maraataa kenna isinirraa hidhannaa jedhaniitiin dhiifama gaafatanii jechuudha. Wal ta'anii dhaqanii jechuudha. Maaliif dubbii maraataa hin sharafinaa jedhanii. Hadhallee taanaan abbaan feetana jaaladhu abbaan feetana jibbi Harargeen paaworii qabdi kutaa kamii olittuyyuu. Paaworii ajaa'ibaa qabdi. Paaworii ajaa'ibaa. TikTok kanarratti geemii amma ganama galgala sadaqaa kadhannu tana namni geemii akkamitti taphatanii akkamitti akka taphatan isin barsiiseetiin nu barsiiseetiin jedhe jaalfadiiloodha dhalata Harargeeti. Harargeedhaa jechuudha. Jaalfadiiloo ni beektan namni yeroo jalqabaa geemii TikTok kanarratti taphateetiin jedhe jaalfadiiloodha. Argitanii jaalfadiiloodha. Namni yeroo jalqabaatiif giiftii kennaa tureetiin jedhe shawaadhaa jechuudha. Abdii isaa aagaatii jechuudha. Ilaa hadhaa ka Oromoo waliin jiru. Abdii isaa aagaatii jechuudha namni yeroo jalqabaatiif giiftii kennaa ture. Kan garuu geemii taphateetiin jedhe Harargeedhaa jechuudha. Harargeen every time halkanis ta'ee guyyas ta'ee waa oomishuudhaaf waa uumuudhaan beekamti. Argitanii waa oomishu waa uumuudhaan beekamti jechuudha. Jaalattanis jibbitanis gaduma dhugaa. Uduma isin keessaa oliyyuututti gad dhugaa. Argitanii gad dhugaa. Gaduma dhugaa. Bareechanii harka isin kaayanii jechuudha waa hunda. Dhugaan ilmoo waaqaati wallaahi dhugaan ilmoo waaqaati. Namichi dhuufuun isaa manaabatti taate Mubaarak Musammaa Abdii Muktaarii akka kilooriksii dhuguga godhaa jiru Mubaarak Musammaati. Biyya faranjii keessa taa'ee sammuu dhammuqa akkana ka qabatee deemuu ni jira kun gaafii kan kootii jechuudha. Biyya faranjii keessa sammuu dhammuqa akkana ka qabatee deemuu ni jira. This is my question.
Inni jira sammuu dhammoo akkana kabadhatee deemu. Abdii Muktaar daa'ima xuuntoo godhee afaanii qabee Mubaarak Musammaa. Xuuntoo godhee afaanii qabee. Moo Mubaarak Musammaatti kanneen birrii bitat. Birriidhaan birrii isaatiin bitat. Abdii Muktaar jechuun nama uf danda'ee uf qabee ilmoo dhalchee ilmoo ofii guddisaa jiru jechuudha. Waa'ee sana haasayaa ture yeroo darbee jechuudha. San nama jalaa ol kaasu dhaban. Amma dhufee Hamzaan haadha fooxee manatti hin galatee. Maal godhe manatti hin galatee. Akkasitti irra deebee tanallee akkas godhuu deema. Dhaltuun nuti dhumata malee ati ijoollee sikkoo mandooti shamarran sikkoo mandootitti hin taphattu. Shamarran sikkoo mandootitti hin taphatan. Wallahi በጣም ወላሂ dhugaa dubbachuudhaaf dhalachuu kan koo jibbe. Hay wallahi dhalachuu kan koo jibbe. Osoo gootota Harargee maqaa dhayimii himi Harargee mee maqaa dhayi gootota Harargee himi seenaa Harargee himi osoo jedhaniiti kan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Duqee taamiin ol kaasee haaza. Ani wallahi dhugaa dubbachuudhaaf aniif Hamzaan yoo diqqaate hanga ardiif samii addaan fagaannaa jechuudha. Ji'a keessa ji'a lama keessa tarka takka wal argina akka tasaa. Gin ammoo dhugaan na jedhi jetti. Dhugaan na jedhi jetti. Wallahi dhugaan na jedhi jetti. Ani yoo heerume dhiira Arsiititti heerumu gin ijoollee Arsii akka ija gurraattiiti garaa keessa tana isin eeggadha. Isin jaaladha. Gin yoo heerume dhiira Arsiititti heerumu Shawatti heerumaa jechuudha sanyii Taaddee Birruu uummata seenaa qabu. Wallootti heerumaa jechuudha sanyii Warqituu. Harargeetti heerumaa jechuudha. Harargee bar osoo beektaniiti. Oromoon kutaa kudhanii Harargee osoo beektaniiti asirra kaayachuu qabdan. Asirra ila anatu siniin jedhe viidiyoo tan ol kaaya. Asirra kaayachuu qabdan. Asirra kaayachuu qabdan uummata Harargee. Uf nu barsiisanii jechuudha.